Trio, what? What? Gatur Jirola Jal Moy Bontufa Yoya Bagna Gangar Radio Arras Viole Soromia Dufin Jetagar Marihena Dabarra. Aye Jalgal Mosile Karana Vlatirani Sirot Metima Sagare Kenya Kano Raman Kusuma Oromo Tasumasi Sagale Matabala Oromo Sayu Garani Pakanatiga Netor Kiti Komesi Batagara Bande Sagale Kenya Pantajiruti Mawalin Gafis Dedigo Tealake Biru Mawati Kiti Atile Udda Galatomi. Aye Jalmoy Warani Bilisuma Oromo Egi Hortae Ajajot Olana Aba Obo Kesa Filate Sule Sembot Odo Guddon Turin Agaisa Deti Barkum Lama Biddan Joko Rat Tul Gudda Makat Absao Gameji Hanen Akjal Elemo Pintu Jaladi Gamada Jalagasa Wagi Jal Asan Amne Fatil Lapsate Haba Hibba Badia Kalati Hundan Ojisen Tarkaf Injifanno Bolsa Dacha Sangal Mesul Gadot Oromia Edurum Fatu Harahul media daddaati fragale sur sagale dumbau jirun arguj
haa ta'u malee mootummaa shiftaan Itoophiyaa injifannoolee kan dhoksuuf jecha neetworkii bilbilaa intarneetaa balleessee jira. Kanaaf eegi neetworkiin intarneetatiif bilbilaa bade sochiin gam naannoo keessanii maal fakkaata? Egaa dhugaadhaa erga hooggantoonni dhaaba keenya duraanii qabsoo karaa nagaa jedhu amanuudhaanii waraanaa fi wanti dhaabni isaan manni Oromoo irraa abdii qabuu fi gara biyyaatti galanii kaasee egaa qabsoo karaa nagaatti amanuudhaan gara biyyaatti galanii waggoota lamaa olii fi waraanni bilisummaa Oromoo murtii tokko malee waamicha irra deddeebiidhaan gochaa ture. Qabsoo Kilayyuu Beetii fi seerri gaadichaa kan inni jedhu qabsoo hidhannooti. Qabsoo hidhannootti amanneeti kunuunsi sanii manaa baanee qabsoo karaa nagaa jennee galuun keenya kun immoo garanuu akka uummata keenya garbummaatti kuffisuu fi ija uummata keenya illee balleessu dhibba hundi keenya yuunuma beennaa. Sanumarraa ka'uudhaan waraanni bilisummaa Oromoo irra deddeebiidhaan kottaa gara dirreetti deebi'a. Qabsoo karaa nagaa kana haala isaa ilaalamee gaarii miti sirrii miti bilisummaan itti barbaannu hawwii uummata keenyaa guutuu hin dandeenye waan ta'eef kottaa dirreetti deebi'aatiin mutanii ijaa jedhee kadhataadha ture. Waraanni bilisummaa Oromoo akka isaan gara dirreetti deebi'anii lolanii lolchiisanii fi jechuudha. Sanumarraa iyyuu ka'uudhaanii deebiin achirraa deebi'ee hagan quba qabutti amma danda'ametti namoonni tokko mootummaa hojii mootummaa isaatiif kana hojii walii galuun illee kan waraana sossobanii akka inni meeshaa isaa hiikatee harka isaa mootummaatti laatuuf namoota hedduudhaan gaggaafatamaa ture yeroo sanatti jechuudha. Sanumarraa egaa hooggantoonni duraanii hooggantoonni waraanaa fi sirnaabichaa fi namoonni mootummaadhaan shakkamanii fi mootummaan hin amanne hedduun isaanii mana hidhaatti guuramanii kaan immoo hidhaa raabbii jedhanii manatti quunnamtii tokkollee akka isaan hin goone hirfamanii kaan baqatanii ka biyyaa ba'anii fi jiru. Walumaa gala mootummaan hooggantoota dhaabaa duraanii qabsoo karaa nagaa akka amananii galangaa hin booji'amanii sochii tokkollee hojii tokkollee hojjechuu akka hin dandeenye jedhee waraanni bilisummaa Oromoo fi gocha ta'e kana hubachuudhaanii qorannoo fi yeroo hedduu irra deddeebiidhaanii haasaa maree godhateenii akka korrisaa baata'amee hoogganni olaanaan dhaabichaa filamee taasifamee kanas immoo milkiidhaaf injifannoo guddaadhaan xumuree jechuudha. Ta'ee gammoo hooggansi dhaabaa abaa'uu wabuu yeroo dhiyootti filame kaasee jijjiiramoota waggoota 50 waraanni bilisummaa Oromoo fi addi bilisummaa Oromoo hundeeffame iyyuu kaasee ta'ee hin beeknetu naannoo Oromiyaa keessatti ta'aa jira. Raafama guddaatu illee uumamee jira jechuudha. Kana keessatti egaa duula gurguddaa maqaa gameeyyii jaallan keenya qabsoonni taasisanii qabsoo irraa dhaallee gaggeeffamaa jiruun kaabaa kibbatti baaliqatti qabsoo kanatti duula kanatti himaa jira. Duulli kun egaa tokko jedhee jalqabeeyyuu injifannoo malee wanti hamaan hin jiru. Injifannoo guddaa fi milkiidhaa kan itti argataa jirru. Diinallee biyya keenya keessaa dachee keenya lafattaniira keenya sawwaalle keessaa buqqifnee qabsoo keenya kaleessa daangaa Oromiyaa irra ture biyya ollaa irra ture finnee biyya keessatti gashinee uummata Oromoo wajjin akka uummanni Oromoo illee ofii isaatiin falmatuu fi ofii isaa irraa lolee diina kana ofirraa buqqisu gochuudhaan yeroo ammaa kana waraanni bilisummaa Oromoo kaleessa daangaa Oromiyaa irratti lolaa ture bosona Oromiyaa keessatti lolaa ture amma gara magaalaa fi gandootaatti seenuudhaan uummata wajjin kan inni lolaa gochaa jiru. Lolichi iyyuu lola waraana bilisummaa Oromootii fi mootummaa faasistii gidduutti deddeebiinsifamaa jiru. Kun egaa amma garbuumaa fi garbuunfataa gidduutti ta'ee jechuudha. Uummanni Oromoo sirmaatee kan inni jiru eeguudhaatiin jiraachana qawwee qabuu kan qawweedhaan qabullee qawweedhaan itti seenee waraana bilisummaa Oromoo wajjin lolaa jira. Kan kana gochuu hin dandeenye immoo nyaataa bishaanii waraana bira dhaabbataa jira. Diinarraa eeggatanii amma daran lolli kun jabaataadha jira. Lolichi kan laafu jabaatee ittiin bilisummaa keenya sadhubaatti mirkaneeffannudha jechuun barbaada. Ayyee loloo gugurdaa taasisaa turtan keessaa godin Wallagga Bahaa naannoo Naqamtee dhiyoo kan taasistan akka fakkeenyaatti dubbanna mi'aana saasigaa dhuunfachuun agamtoo aarsa san gaafata akkamii dhuunfattan? Egaa aanaa saasigaa kanaa yeroo hedduu murteessinee seenuudhaaf jennee namoonni achi keessa jiran irra guddaa waraana mootummaa ta'an hidhatanii dhaabbatanii ilmaan Oromoo taanee qawwee wobootiin Oromoo hin ajjeesnu gara keenya kottaa waliin lollaa waliin loluu wayyaa jennee hedduu isaaniiti kan waamicha goonee achi keessaa kan gara keenyatti dhufanii walitti dabalamanii jiru kan immoo diganii achi ta'anii jiru. Walumaa gala lolli kun seenamee sa'a 3 irraa kaasee hanga sa'a 6tti kan dhufaatu ta'ee dhumarragaa waraanni mootummaa faasistii kun meeshaa qabu hundayyuu gateedha kan inni bakatee magaalaa sana gadhiisee kanumarraa ka'uudhaan caasaalee mootummaa achi keessa jiran qulqulleessuu keenya eega mirkaneeffannee booddee jedhamtoota siyaasaa mana hidhaa keessatti seelii diinaa jedhamanii deeggartoota woboo jedhamanii hidhamanii jiranii yoo xiqqoo ta'e namoota 150 kan waggaa hedduudhaaf achi keessatti dararaman mana hidhaa kanarraa baafnee meeshaa diinaa toora taa'uu kan uummata Oromootiin qabatanii kan sodaachifan yoo ta'an ittiin ajjeesu yoo ta'an ittiin saaman immoo kasaasarraa kaasuudhaan haga meeshaalee gurguddaatti kan itti keessaa hojiine inni kaan immoo uummatii fi kanumarraa ta'ee guddaa gammadee waajjiraalee mootummaa waajjira bulchiinsaa nageenyaa kadhaabaa kan maalii tokko illee tuunanne nuti biyya ijaarrataa jirra biyya ijaarreen waajjira ijaarreen irratti jennee barigaa
kan kaleessa uummanni keenya keessatti hidhamee dararamaa ture hunda iyyuu waajjira mootummaa waan fakkaatu guutummaa guututti tarkaanfii xumuraa irratti fudhannee balleessine jechuudha. Achi keessallee galmee sobaa uummanni keenya ittiin hidhamee dararamaa ture hedduutu jira kan uummanni keenya ittiin yakkamee ittiin himatamaa jiru baay'eetu jira. Kana guutummaallee walumaan balleessine jechuudha. Caasaan mootummaas waajjirri mootummaas qabeenyi mootummaa sun hidhamee waraanni faasistii kunii fi lolli kun lola jabaa waan ta'eef konkolaataa 8 kan inni dhiisee achi keessaa torban gubatee lola irratti gubatee tokko immoo irraa deebi'amee harka keenya jira. Waan keessatti ta'edha waan guddaa nama boonsuudha. Magaalaa kana guyyaa guutuudhaaf to'annee ittuma fufee humni furdaasuu urjii lolaa ga'a. Rakkoo taasisa kan keessa jiran biqiltoota magaalaa garaagaraa gandoota garaagaraa kanneen akka Baloo, Bareedaa, Hangar, Gabaa Jumaataa kan jedhan bulchiinsa magaalaa hundumtuu gandoota akka Gabaa Sanbataa, Saddeettaffaa, Affaffaa jedhamee waamamu hundumayyuu guyyuma sanadha kan inni to'atee caasaa diinaa keessaa balleessee qawwee caasaa diinaa harka ture, diina waraana mootummaa harka ture, uummata isaa hidhachiisee alaabaa fi faajjii uummanni keenya waggoota hedduudhaaf itti yakkamee itti hidhamaa ture dhaabnee uummanni keenya kun hagammaatiyyuu bilisummaa isaa labsatee jira jechuudha aanaan isaatti gara. Ayyee mootummaan PP waraan bilisummaa Oromoo fakkeessuun humnoota isaa wiiggitti haa'u waraan bilisummaa Oromoo fakkeessanii qabeen uummata saamaa jiraachuu qaama hawaasaatiif deeggartoo qabsoo bilisummaa Oromoo irraa dhaga'ama. Wanni akkanaa kun naannoo san keessa sochootanii wanni mul'atu yookaan sammuudas jira. Yoo jiraatu dhaggeeffattoota kennaa ibsi jaalmoo dabalataan ammoo namoota kan barbaaddanii baasuuf tattaaffii hagam godhuu jirtan. Furgaatii waraana bilisummaa Oromoo kutaalee Oromiyaa keessaa bakkoota hedduudhaan haga handhuura Oromiyaa Finfinneetti illee Finfinneetti tarkaanfii diina irratti fudhataa ture jirra. Bataas turree agarraatti illee fudhataa jirra. Kana keessatti mootummaan illee bakkoota waraanni bilisummaa Oromoo to'ate kana yeroo itti seenuu dadhabuu homaa tokko gochuu gaafa dadhabuu achi keessatti caasaa tolchataa namoota balabbii fakkaatanii socho'anii ijaareetu uummata keenya ittiin dararee saamee wantoota aadaa fi duudhaan Oromoolee akka saalfiitti ijaaruu uummata Oromoo biratti jibbisiisuu namarratti raawwata. Sabboontota ilmaan Oromoo waraana bilisummaa Oromoo wajjin hariiroo qabatanii uummatichaaf itti ibsatan garbummaa kanallee ofirraa mormanii ittiin ajjeesaa jechuudha. Kan immoo mootummaan akka godhee uummanni keenya illee hin beekaa isin fakkaatanii kan isaan saamanii yeroo kana hin jirrettidha kan itti saamamu. Namoota akkas godhan immoo hiyyummaa isaanii beekuu baannis immoo mootummaan akka qindeessee ijaaree nutti ergi hin beekna namoota ija ta'anii fi nuti jaallannu rakkoo keenyaa fi dhimma nidha kan jala ittiin hojjetamaa jiran jarri kuni warroota hariiroo wajjin qabanidha kan isaan ajjeesaa jiranii. Kan immoo akka mootummaan qindeessee nutti ergi illee hinnaa jennete hawaasi kan inni beeku. Egaa hawaasi keenya isin beekaa jechuudha. Kana mootummaan akka qindeessee ijaaree kuni namoota jajjaboo Oromoon qaroodha jedhee qaroo Oromoo ta'an ittiin agarsiisaa jiru jechuudha. Namoonni keenya isin beeku. Namoota kana immoo nuti bakka isinitti tarkaanfii keessa deebi'ee kan illee irratti fudhataa jirra. Bakka hedduutti qulqulleessaa jirraa jechuudha. Kan immoo dogoggoraan kana keessa seenanii fi waraanuma bilisummaa Oromooti jedhanii namoonni sun godhatanii adeemuu jaalaluma waraanaa kan ta'e waraana keessaa namni itti dabalame kan jira. Kan immoo gochine hoteellee keessaa kabaasee jira kan dhiisee keessaa galee jira. Walumaa galatti borsarraa kaasee erga tarkaanfii xumuraatti iyyuu nuti waan dhiisne qabnu bakka hedduuttis immoo qulqullaa'aadha. Garbitti addunyaa heddummaa illee qabanii jechuudha. Namoota nama dura dhaabbatanii nama loluu danda'anii fi isa kana uummata keenya guddaa beekaa uummata keenya gaadhaa jechuudha. Ayyee duulli maqaa qabsaa'oo gameeyyiin moggaafan kun yeroo murtaa'eef geggeeffame sunirraa immoo haa akka garbiraa darba ajajaan olaanaan ABO WBO ibsee jira. Duulli marsa ittaanu ce'u duulli marsa kanaa kun agab isa milkeessitanii fakkaata. Galmi duul kanaallee dhees maali? Hayyeegaa duulli kun dhugaadhaa jechuumayyuu karoorraa fi qabannoodhaan kan inni itti seenamee qorannoo yeroo dheeraa eega godhamee booddee itti seenamee wanti immoo karoorfamee ilaalamee baaf galli isaa eessaan akka ta'u akkamitti akka ta'u qoratan immoo milkiin isaa namarratti akka saayinsii lolaatti fi lolli tuutti seenamee kan inni itti muramu qorattee diina beeki diina guddaa humna xiqqaadhaan yeroo barbadeessuun hin danda'ama. Duulli kunis qoratamee fi akkaataatti geggeeffamuu murtaa'eetu itti seenama. Kana keessatti egaa waraanni bilisummaa Oromoo uummata isaaf kan inni lolaa jiru uummatuma isaarraa kan inni lolaa waan hundayyuu argataa jiru hawaasa keenya kanaa wajjin lolaa jirra. Hawaasa bilisummaa dheebuu fi garbummaa jibbuu kan lolaa jirru. Duulli kun inni isaa bilisummaa fi walabummaa uummanni keenya barbaadu isa qabeetii sobaa yookiin immoo xiqqoo luluqsanii uummata keenya yookiin tun taane bilisummaa dhugaa sana ittiin argamsiisuu fi jechuudha kan duulli kun itti deemaa jiru. Duulli kun bara boodaatti shakkii tokko malee kan amanuu bilisummaa uummanni Oromoo barbaaduu fi walabummaa biyya keenyaa kan mirkaneessuudha jedheetti nama nagaa.
Ayyee jaalmoo marii heenna sumaatti odon xumurannee dhumirraa dhaamsa uummata Oromoo keessaaf alaatiif akkasumas jaallan zoonilee hundi jiraniif dhaamatti yoo qabaatte dhaabadhu. Inni laafiin qabu Inni keenya garbummaa jala waggaa hedduudha ture, hedduudha ture. Kana keessatti namoonni hedduun garba diinaa ta'anii diinaaf hojjetaa turan, diinaaf dubbifaa turan. Namoonni baay'een immoo fakkeessaniituma uummanni keenya akka hin falmanne, akka hin hidhanne, akka hin qawwee bitatee diina isaa ofirraa lollee fi sochobanii urursanii garbummaa keessatti ibsaa jiru jechuudha. Oromoon dhuguma guddaa galaanaa, Oromoon homni isaa waltee, waldhabee galaanuma humna jabaa qabudha. Kanaaf uummanni keenya haasaa namaa dhagahuu dhiisee tokkoof tokko kan inni itti garboome qawweedha. Qawweedhaan cabee mirga isaa eenyummaa isaa dhabe waan ta'eef kan inni ittiin bilisa ba'uuf qawweedha waan ta'eef qawwee bitachuu qabaa jechuudha. Akka kanaan dura qawwee gurguree sangaa bitachuurra, qawwee gurguree lafa bitachuurra, qawwee gurguree mana ijaaruurra lafa sana gurguree qawwee bitachuu qabaa jechuudha. Qawwee gurgureetu lafa bitate. Deebi'ee immoo qawweedhuma gurgure kanaan mirga isaa dhabaa jira. Ilmaan fakkeenyaa nurratti duulaa jiru, Oromoota irratti duulaa jiru, safarsaa irraa buqqisaa jiru, qabeenya isaa saamaa jiru. Kanarraa barachuu qabaa jechuudha Oromoon. Namoonni maqaa hidhannoo dhagahuun hedduutu jira. Kan Oromoo gurgurumsaa oolan miidiyaa garaagaraa irratti ba'anii Oromoodhaanii adakka jabbaadhaati maaliidhaati bilisoomteetta jedhan hedduutu jira jechuudha. Oromoon ammayyuu garbummaa qaanii hanjii kan qabne kan dorgommii hin qabne jala jira jechuudha. Kana keessaa ba'uuf immoo qawwee sana hidhachuudha qaba. Waraana bilisummaa wajjin hiriiree waraana isaa wajjin hiriiree diinna qawweedhaanii isa qabsee eenyummaa isaa fi mirga isaa aadaa eenyummaa isaa irraa mulqe kana ofirraa kaasuu qabaa jechuudha. Dachee handhuura isaatti awwaallate keessatti salphachuu qalamuutti jira jechuudha. Isa kanaaf iyyuu kana keessaa ba'uudhaaf immoo dirqama hidhachuu qabaa. Waraana bilisummaa wajjin hiriiruu qabaa jechuudha. Waraanni bilisummaa Oromoo eenyummaa Oromoo wareegamaa jira. Wareegama qaaliis kaffalaa jira. Qabsoo kaleessa biyya ormaatti taasisaa ture fidee itti laateera. Kanaafuu uummanni Oromoo waraana isaa wajjin hiriiree waan danda'uun bira dhaabbatee haga wajjin loluuf illee deemudha qabaa jechuudha. Ammas bakkoota hedduu waraanni bilisummaa Oromoo duulatti godhaa jiranitti kanumatu ta'aa jira. Warreen kaan illee kanarraa barnoota godhatanii bakka waraanni bilisummaa Oromoo dhaqqan guddufattiyyuu uummanni keenya akka waraana bilisummaa wajjin hiriiranii dhaamsa godhaan inni kaan immoo jaallan keenya dirree garaagaraa jirtanii qabaadhaa yeroon itti garbummaatti xumura goonuu fi bilisummaa uummanni keenya dheebotuu fi kaayyoo keenya itti galmaan gaannu dhiyeesseetti waan ta'eef fuunee morma qabne irra jabina Oromoo sarbisiisaa jirra. Jabaannee wal taanee garbummaatti xumuraa goonuu jedha. Ayyee ajaja waraan bilisummaa Oromoo humni furgaatu urjii lolaa jaalmoo boontuufaa guddoo galatoomii maqaa dhaggeeffattoon raadiyoo irratti biyyoolessa Oromiyaatiin ulfaadhi horii bulsiin jedhe. Ayyee qillee jaalgalmoo deebina waliin gootanii sagalee keenya qaamame kana uummata keenyaa fi akkasumas uummata addunyaa biraa gurra uummata addunyaa keessu keetii fi guddaa galatoomii siin jedha. Ayyee dargaatiif mirgaaf milkeen gala. Ayyee galatoomii. Yes, sir. Bobo ya desa di haru tadi re. Kembring. Mana bila kamera?
yeroo itti waraanni bilisummaa Oromoo humni furgaatu urjii lolaa Wallagga Bahaa aanaa Saasiggaa magaalaa Aanaatti to'atee waajjiroota mootummaa guutuutti barbadeessee hidhamtoota siyaasaa hidhaadhaa baasuudhaan meeshaalee waraanaa hedduu hiikuudhaan uummata Oromoo hidhachiisee bilisummaa Oromootiifis itti falmaa jiru, itti mirkaneessaa jiru, uummata guutummaatti of duukaa hiriirsee jira. Guyyaan injifannoo, barri injifannoo, baranuma gadaan gadaa bilisummaati. Ergamtuuf hin ergamnu injifannoo uummata Oromoo.